Akkam jirtu nagaa keessanii maatiin Firaa Tiitooriyaal baga gara Firaa Tiitooriyaal nagaan dhuftanii. Egaa viidiyoo har'aa keessatti barattoota kutaa 12ffaa yuunivarsiitii kam akka filachuu qaban kan isaan gargaaru. Egaa yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa keessa jiran 46 qabadhee isiniif dhiyaadheetan jiraachaadha. Egaa viidiyoo kana keessatti yuunivarsiitii tokkoon isaanii naannoo kam keessatti argamu, fageenyi Finfinnee irraa qaban hammamidha, kaampaasiiwwan kam qabu, akkuma kanas damee kamirratti cimoodha kan jedhu guutummaa isaa yuunivarsiitiiwwan 46 jiran kanan isiniif ibsu ta'acha. Kanaaf viidiyoo kana yoo ilaaltan yuunivarsiitii kam akka filachuu qabdan egaa viidiyoo kanarraa waan barattan waan sirriitti hubattan ta'acha. Kanaaf hamma xumura viidiyoo kanatti wajjin turaa isin jechuun barbaada. Mee haa jalqabnu. Tokkoffaa irratti kan argannu Addis Ababaa yuunivarsiitiidha. Innis egaa Finfinneedhumatti kan inni argamu. Kanaaf kaampaasiiwwan inni qabu 6 kiiloo, 4 kiiloo, 5 kiiloo, Xiquur Ambassaa yookiin immoo Heelzi Saayinsii akkuma kanas Haqaaqiidha jechaadha. Kaampaasiiwwan kanneen qaba. Inni barsiisuudhaan kan beekamu immoo meedisinii, injineringii, loo, naachuraal saayinsii, sooshaal saayinsii fi biizinesiidhaan baay'ee beekamaa jechaadha. Lammaffaan immoo Addis Ababaa Saayinsii and Teekinooloojii Yuunivarsiitiidha. Innis naannoodhuma Addis Ababaa keessatti argamu yookiin Finfinnee keessatti argama. Fageenyi isaas kiiloomeetira 12. Meen kaampaasii kan inni qabu yookiin immoo kaampaasii tokko qaba. Innis Haqaaqii kaampaasiidha. Maaliin beekamu yoo jettan immoo egaa damee injineeringiitiin kan inni beekamu elektirikaal injineering, makaanikaal injineering, siivil injineering, sooftiweer injineering, kompiitar saayins, arkiteekcharii kan inni beekamu akkuma kanas appilaayid saayinsiidhaan baay'ee beekamaa jechaadha. Yuunivarsiitiin kun yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojiidha jechaadha. Kanaaf dameewwan injineeringiitti kan inni barsiisu. Akkuma kanas immoo qormaataan kan isin seentan yuunivarsiitii kana Addis Ababaa yuunivarsiitii fi Addis Ababaa Saayinsii and Teekinooloojii yuunivarsiitii akkuma kanas Adaamaa Saayinsii and Teekinooloojii qormaataan kan seentan jechaadha. Sadaffaa irratti kan argannu immoo Itoophiyaan Siivil Sarviis yuunivarsiitiidha. Innis naannoodhuma Addis Ababaa Finfinnee keessatti argama. Kiiloomeetira 8 fagaata. Kaampaasii tokko qaba. Innis meen kaampaasiidha. Maaliin beekamu jettan immoo Public Administration, Governance, Leadership fi Loodhaan beekamaa jechaadha. Arfaffaa irratti kan argannu immoo Kotobee University of Educationidha. Innis naannoodhuma Finfinnee keessatti argama. Kiiloomeetira 15 fagaata. Kaampaasiiwwan tokko qaba egaa. Innis Kotobee kaampaasiidha. Maaliin beekamu jettan immoo Teacher Education, Natural Science, Language, Social Scienceidha jechaadha. Kanaaf dameewwan kanneen kan inni barsiisu. Shanaffaan Adaamaa Saayinsii and Teekinooloojii Yuunivarsiitiidha. Innis Oromiyaa keessatti argama. Fageenya Finfinnee irraa kiiloomeetira 99 fagaatee argama. Innis immoo kaampaasii tokko qaba. Innis Adaamaa kaampaasiidha. Maaliin beekamu jettan immoo injineeringiidhaan baay'ee beekama, arkiteekchariidhaan baay'ee beekama, maanifaakcharingii, kompiitar saayinsii, appilaayid saayinsiidhaan baay'ee beekamaa jechaadha. Yuunivarsiitii kanas akkuma dura isiniin jedhe qoramtaniit kan isin seentan jechaadha. Ja'affaan Salaalee yuunivarsiitiidha. Innis Oromiyaa keessatti argama. Finfinnee irraa kiiloomeetira 112 fagaatee argama. Innis immoo kaampaasii tokko qaba. Fiichee kaampaasiidha. Maaliin beekama yookiin maal barsiisuudhaan beekama jettan agirikaalchariidha, heelzi saayinsiidha, naachuraal saayinsii fi biizinesiidhaan beekamaa jechaadha. Torbaffaa irra kan jiru Amboo yuunivarsiitiidha. Innis Oromiyaa keessatti argama. Finfinnee irraa kiiloomeetira 114 fagaatee argama. Innis immoo kaampaasiiwwan 4 qaba. Amboo meen kaampaas, Gudar kaampaas, akkuma kanas Awwaaroo yookiin Macaaluu Hundeessaa kaampaas, akkuma kana immoo Walisoo kaampaasiidha jechaadha. Maaliin beekamu jettan immoo injineringii, agirikaalcharii, heelzi saayinsii fi biizinesiidhaan beekamaa jechaadha. 8ffaan Itoophiyaan Poolisii Yuunivarsiitii Kolleejiidha. Innis naannoo Oromiyaa keessatti argama. Sandaafatti jechaadha. Fageenyi Finfinnee irraa kiiloomeetira 40dha. Kaampaasii tokko qaba. Innis Sandaafaa kaampaasiidha. Maaliin beekama? Poolis saayinsiidha, Criminal Justiceidha, Security Studyidha, Leadershipidhaan beekamaa jechaadha. 9ffaan Oromiyaa State Universityidha. Innis Oromiyaa keessatti argama. Fageenyi Finfinnee irraa kiiloomeetira 165 fagaatee argama. Kaampaasii Baatuu kaampaasii yookiin immoo Zuwaayii kaampaasii qabaacha tokko qofa qaba. Maaliin beekamu jettan immoo Educationii, Agirikaalcharii, Biizinesii fi Naachuraal Saayinsiidhaan beekama jechaadha. 10ffaan immoo Arsii Yuunivarsiitiidha. Innis Oromiyaa keessatti argama. Fageenyi isaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 175dha. Kaampaasiiwwan Asallaa Meen Kaampaas, Gobeessaa Kaampaas, College of Health Scienceidha kan inni qabu kaampaasiiwwan jechaadha.
Maaliin beekamoo jettan immoo meedisinii, narsing, faarmaasii, public health, agricultureedhaan beekama jechaadha. 11ffaan Wallaggaa Yuunivarsiitiidha. Innis naannoo Oromiyaa keessatti argama. Magaalaa Naqamteetti. Fageenyi Finfinnee irraa kiiloomeetira 330dha. Kaampaasii Naqamtee kaampaasii qaba. Shaambuu kaampaasii qabachaadha. Damee ittiin beekamu injiinaringii, agriculturii, naachuraal saayinsii fi biizinesiidha jechaadha. 12ffaan Odaa Bultumii naannoo Oromiyaatti argama. Magaalaa Ciroo. Tilmaamaan Finfinnee irraa kiiloomeetira 330 fagaata. Kaampaasii tokko qaba. Innis meen kaampaasiidha. Damee ittiin beekamu agriculturii, injiinaringii, naachuraal saayinsii fi naachuraal saayinsiidhaan beekamaa jechaadha. Inni gara biraa Jimmaa Yuunivarsiitiidha. Jimmaa Yuunivarsiitiin yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa keessatti beekaman keessaa qorannoo fi tajaajila hawaasummaatiin baay'ee beekamoodha. Kan beekamudha jechaadha. Naannoo Oromiyaa keessatti argama. Magaalaa Jimmaa Finfinnee irraa tilmaamaan kiiloomeetira 350 fagaatee argama. Kaampaasiiwwan meen kaampaas, Dirnee kaampaas, Aggaaroo kaampaas qaba jechaadha. Damee ittiin beekamu heelth saayinsii, injiinaringii, agriculturii, biizinesii fi naachuraal saayinsiidhaan baay'ee beekamaa jechaadha. 14ffaan Madda Walaabuu Yuunivarsiitiidha. Naannoo Oromiyaatti argama. Magaalaa Roobee Finfinnee irraa kiiloomeetira 430 fagaatee argama. Kaampaasii inni qabu Roobee kaampaas, Gobbaa kaampaas, Shashamannee kaampaasii qaba jechaadha. Damee ittiin beekamu agriculture, injiinaringii fi heelth saayinsiidha. 15ffaan Bulee Horaa Yuunivarsiitiidha. Naannoo Oromiyaatti argama. Magaalaa Bulee Horaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 470 fagaata. Kaampaasii tokko qaba. Innis meen kaampaasiidha. Dameen ittiin beekamu agriculture, naachuraal saayins, biizinesiidha jechaadha. 16ffaan Haromayaa Yuunivarsiitiidha. Yuunivarsiitiiwwan qorannoo Itoophiyaa keessatti gaggeessan keessaa isa guddaadha yookiin maqaa guddaa qabudha. Innis naannoo Oromiyaa keessatti argama. Magaalaa Haromayaatti argama. Finfinnee irraa kiiloomeetira 510 fagaata. Kaampaasiiwwan Haromayaa meen kaampaas, Harar kaampaas, Dirredawaa kaampaasii qabaachaadha. Damee ittiin beekamu agriculture, veterinary medicine, injiinaringii, naachuraal saayinsii fi heelth saayinsiidha. 17ffaan Booranaa Yuunivarsiitiidha. Naannoo Oromiyaatti argama. Magaalaa Yaaballoo. Fageenyi Finfinnee irraa kiiloomeetira 570 fagaata. Kaampaasii inni qabu tokkodha. Meen kaampaasiidha jechaadha. Dameen ittiin beekamu immoo agriculture, veterinary science, naachuraal saayinsiidha jechaadha. 18ffaan Mattuu Yuunivarsiitiidha. Naannoo Oromiyaatti argama. Magaalaa Mattuutti argama. Finfinnee irraa kiiloomeetira 600 fagaatetti argama. Innis kaampaasiiwwan Mattuu kaampaas, Baddallee kaampaasii qabaachaadha. Damee ittiin beekamu immoo heelth saayins, agricultureedha. Naachuraal saayinsiidhaan beekamaa jechaadha. 19ffaan Dambidolloo Yuunivarsiitiidha. Naannoo Oromiyaatti argama. Magaalaa Dambidolloo Finfinnee irraa kiiloomeetira 650 fagaatee argama. Kaampaasii tokko qaba. Meen kaampaasiidha. Damee ittiin beekamu agriculture, injiinaringii, naachuraal saayinsiidha jechaadha. 20ffaan Dabra Birhaan Yuunivarsiitiidha. Naannoo Amaaraatti argama. Magaalaa Dabra Birhaanitti argama. Finfinnee irraa kiiloomeetira 130 fagaatee argama. Kaampaasii tokko qaba. Innis meen kaampaasiidha jechaadha. Damee ittiin beekamu injiinaringii, naachuraal saayinsii fi sooshaal saayinsiidha jechaadha. 21ffaan Dabra Maarqos Yuunivarsiitiidha. Naannoo Amaaraatti argama. Magaalaa Dabra Maarqositti jechaadha. Finfinnee irraa kiiloomeetira 300 fagaatee argama. Kaampaasii tokko qaba. Innis meen kaampaasiidha. Damee ittiin beekamu injiinaringiidhaan baay'ee beekama. Agriculture, naachuraal saayinsiidhaan baay'ee beekama jechaadha. 22ffaan Walloo Yuunivarsiitiidha. Naannoo Amaaraatti argama. Magaalaa Dassee Finfinnee irraa kiiloomeetira 400 fagaatee argama. Kaampaasiiwwan Dassee kaampaas, Kombolchaa kaampaas kan jedhaman qabaachaadha. Damee ittiin beekamu heelth saayins, injiinaring, biizinesii fi sooshaal saayinsiidhaan beekamaa jechaadha. 23ffaan Injibaaraa Yuunivarsiitiidha. Naannoo Amaaraatti argama. Magaalaa Injibaaraa Finfinnee irraa kiiloomeetira 450 fagaatee argama jechaadha. Kaampaasii tokko qaba. Innis meen kaampaasiidha jechaadha. Damee ittiin beekamu agriculture, injiinaringii fi naachuraal saayinsiidha. 24ffaan Waldiyaa Yuunivarsiitiidha. Naannoo Amaaraatti argama. Magaalaa Waldiyaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 520 fagaatee argama. Kaampaasii tokko qaba. Meen kaampaasiidha. Damee ittiin beekamu injiinaringii, naachuraal saayinsii fi sooshaal saayinsiidhaan beekamaa jechaadha. 25ffaan Bahaar Daar Yuunivarsiitiidha. Bahaar Daar Yuunivarsiitiin yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa keessaa beekamoo fi sadarkaa olaanaa qaban keessaa isa tokkodha. Innis naannoo Amaaraatti argama. Magaalaa Bahaar Daaritti argama jechaadha.
Finfinnee irraa kiiloomeetira 565 fagaatee argama. Kaampaasii Peedaa Kaampaas, Poolii Kaampaas, Zeenaa Zaalam Kaampaas, College of Medicine and Health Science Kaampaasii qabaachaadha. Damee ittiin beekamu immoo Injineringii, Health Science, Agriculture, Biizinesii fi Naachuraaldhaan beekama. 26ffaan Dabra Taaboor Yuunivarsiitiidha. Naannoo Amaaraatti argama. Magaalaa Dabra Taaboor Finfinnee irraa kiiloomeetira 665 fagaatee argama. Kaampaasiin isaas kaampaasii tokko qaba. Main kaampaasiidha. Damee ittiin beekamu Health Science, Agriculture, Biizinesiidha jechaadha. 27ffaan University of Gondoridha. University of Gondor damee fayyaa fi meedisinii keessatti Itoophiyaa keessaa baay'ee beekamaadha. Naannoo Amaaraatti argama. Magaalaa Gondoritti argama. Finfinnee irraa kiiloomeetira 730 fagaatee argama. Kaampaasiiwwan Maaraakii Kaampaas, Atsee Faasal Kaampaas, Atsee Teediroos Kaampaas, College of Medicine and Health Scienceedha kan inni qabu jechaadha. Damee ittiin beekamu meedisinii, faarmaasii, narsing, public health, natural scienceedhaan beekama jechaadha. 28ffaan Raayyaa Yuunivarsiitiidha. Naannoo Tigraayitti argama. Magaalaa Maacootti. Innis tilmaamaan kiiloomeetira Finfinnee irraa kiiloomeetira 660dha kan inni fagaatee argamu. Kaampaasii tokko qaba. Innis main kaampaasiidha. Damee ittiin beekamu immoo Agriculture, Engineering, Natural Scienceedha jechaadha. 29ffaan Maqalee Yuunivarsiitiidha. Maqalee Yuunivarsiitii qorannoo fi Engineering irratti yuunivarsiitii baay'ee beekamaadha. Innis naannoo Tigraayitti argama. Magaalaa Maqaleetti argama. Tilmaamaan kiiloomeetira 780 fagaatee argama Finfinnee irraa. Innis Inda Yesuus Kaampaas, Adiree Kaampaas, Adda Hayiqii Kaampaas, Qahaayii Kaampaas kan jedhaman qabaachaadha. Damee ittiin beekamu immoo Injineringii, Health Science, Natural Science fi Social Scienceedha jechaadha. Inni gara 30ffaan Addagiraat Yuunivarsiitiidha. Naannoo Tigraayitti argama. Magaalaa Addagiraat Finfinnee irraa kiiloomeetira 900 fagaatee argama. Kaampaasiin inni qabus tokkodha. Innis main kaampaasiidha. Damee ittiin beekamu Injineringii, Natural Science, Social Scienceedha jechaadha. 31ffaan Aksum Yuunivarsiitiidha. Innis naannoo Tigraay keessatti argama. Magaalaa Aksum Finfinnee irraa kiiloomeetira 1020 fagaatee argama. Kaampaasii inni qabu immoo Aksum main kaampaas, Shiree kaampaasiidha. Damee ittiin beekamu immoo Health Science, Engineering, Natural Science fi Social Scienceedha jechaadha. 32ffaan Samaraa Yuunivarsiitiidha. Naannoo Affaaritti argama. Magaalaa Samaraa Finfinnee irraa kiiloomeetira 590 fagaatee argama. Kaampaasii tokko qaba. Innis main kaampaasiidha. Damee ittiin beekamu immoo Agriculture, Health Science, Engineering fi Natural Scienceedha jechaadha. 33ffaan Jigjigaa Yuunivarsiitiidha. Naannoo Somaalitti argama. Magaalaa Jigjigaatti Finfinnee irraa kiiloomeetira 635 fagaatee argama. Kaampaasii tokko qaba. Innis main kaampaasiidha. Damee ittiin beekamu Health Science, Agriculture, Engineering fi Social Scienceedha jechaadha. 34ffaan Dirree Dawaa Yuunivarsiitiidha. Bulchiinsa magaalaa Dirree Dawaatti argama. Magaalaa Dirree Dawaatti argama jechaadha. Fageenyi Finfinnee irraa 515 kiiloomeetira fagaatee argama. Kaampaasii tokko qaba. Innis main kaampaasiidha. Damee ittiin beekamu immoo Injineringii, Biizinesii fi Naachuraal Saayinsiidha. 35ffaan Harar Yuunivarsiitiidha. Naannoo Hararitti argama. Magaalaa Harar jechaadha. Finfinnee irraa kiiloomeetira 525 fagaatee argama. Kaampaasii tokko qaba. Innis main kaampaasiidha jechaadha. Damee ittiin beekamu immoo Meedisinii, Narsingii, Faarmaasii, Public Healthidha jechaadha. 36ffaan Hawaasaa Yuunivarsiitiidha. Naannoo Sidaamaatti argama. Magaalaa Hawaasaa Finfinnee irraa tilmaamaan kiiloomeetira 275 fagaatee argama. Innis kaampaasiiwwan main kaampaas, Wandoo Gannat kaampaas, Awwadaa kaampaas, College of Medicine and Health Scienceedha jechaadha. Damee ittiin beekamu immoo Health Science, Engineering, Agriculture fi Natural Scienceedhaan beekama jechaadha. Inni gara biraa Diillaa Yuunivarsiitiidha. Naannoo Kibba Itoophiyaatti argama. Magaalaa Diillaa Finfinnee irraa tilmaamaan kiiloomeetira 360 fagaatee argama. Kaampaasii tokko qaba. Innis main kaampaasiidha jechaadha. Damee ittiin beekamu Health Science, Agriculture, Natural Scienceedha jechaadha. 38ffaan Arbaa Minch Yuunivarsiitiidha. Innis naannoo Kibba Itoophiyaatti argama. Magaalaa Arbaa Minch Finfinnee irraa kiiloomeetira 505 fagaatee argama. Kaampaasiin inni qabu main kaampaas, Abbayyaa kaampaas, Nacci Saar kaampaasiidha jechaadha. Damee ittiin beekamu immoo Engineering, Agriculture, Health Science, Natural Scienceedha jechaadha. 39ffaan Walqixxee Yuunivarsiitiidha. Naannoo Giddu Galeessa Itoophiyaatti argama. Magaalaa Walqixxeetti tilmaamaan Finfinnee irraa kiiloomeetira 160 fagaatee argama.
Kaampaasiin inni qabus tokkodha, meen kaampaasidha jechaadha. Damee ittiin beekamu injiinaringii, health science, social scienceidha jechaadha. 40ffaan Wachaamo Yuunivarsiitiidha. Naannoo giddu galeessa Itoophiyaatti argama. Magaalaa Hosaanaatti. Innis Finfinneerraa kiiloomeetira 230 fagaatee argama. Kaampaasiin isaas Hosaanaa kaampaas, Duraamee kaampaasiidha jechaadha. Damee ittiin beekamu injiinaringii, health science fi agriikaalchariidha jechaadha. 41ffaan Waraabee Yuunivarsiitiidha. Naannoo giddu galeessa Itoophiyaatti argama. Magaalaa Waraabeetti jechaadha. Finfinneerraa tilmaamaan kiiloomeetira 170 fagaatee argama. Damee ittiin beekamu kaampaasiin inni qabu meen kaampaasidha yookiin kaampaasii tokko qofa qaba. Damee ittiin beekamu health science, social science, agriikaalchariidha jechaadha. 42ffaan Boongaa Yuunivarsiitiidha. Naannoo kibba lixa Itoophiyaatti argama. Magaalaa Boongaatti argama jechaadha. Fageenyi Finfinneerraa 460 fagaatee argama. Kaampaasii tokko qaba, innis meen kaampaasidha jechaadha. Damee ittiin beekamu agriikaalchar, naachuraal saayinsii, sooshaal saayinsiidha jechaadha. 43ffaan Miizan Teeppii Yuunivarsiitiidha. Naannoo kibba lixa Itoophiyaatti argama. Magaalaa Miizan Amaanii fi Teeppiitti jechaadha. Fageenyi Finfinneerraa kiiloomeetira 560 fagaatee argama. Kaampaasiin isaas Miizan kaampaas, Teeppii kaampaas kan jedhaman qaba jechaadha. Dameen inni ittiin beekamu agriikaalchar, injiinaring, health saayinsii fi naachuraal saayinsiidha jechaadha. 44ffaan Asoosaa Yuunivarsiitiidha. Naannoo Beenishaangul Gumuuzitti argama. Magaalaa Asoosaatti jechaadha. Fageenyi Finfinneerraa kiiloomeetira 660 fagaatee argama. Kaampaasii tokko qaba, innis meen kaampaasidha. Damee ittiin beekamu agriikaalchariidha, injiinaringiidha, naachuraal saayinsii fi sooshaal saayinsiidha jechaadha. 45ffaan Gaambeellaa Yuunivarsiitiidha. Naannoo Gaambeellaa magaalaa Gaambeellaatti argama. Finfinneerraa kiiloomeetira 760 fagaatee argama. Kaampaasii tokko qaba, innis meen kaampaasidha. Damee ittiin beekamu agriikaalchar, health science, naachuraal saayinsiidha jechaadha. 46ffaan Itiyoophiyaan Poolisii Yuunivarsiitiidha. Yuunivarsiitii Kolleejiidha. Innis naannoo Oromiyaatti argama, Sandaafaatti, magaalaa Sandaafaa jechaadha. Fageenya tilmaamaan kiiloomeetira 40 fagaatee argama. Kaampaasii tokko qaba, innis meen kaampaasidha. Damee ittiin beekamu Police Science, Criminal Justice, Security Study, Leadership fi Peace and Security'dhaan beekama jechaadha. Egaa yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa keessa jiran 46 kana fakkaatu. Viidiyoon har'aaf isiniif qopheesse kana fakkaata. Viidiyoo kana yoo jaalattan subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa. Yaada qabdan immoo comment irratti naa barreessaa. Akkuma kanas gaaffii yoo qabaattan comment keessatti naa barreessuu hin dagatinaa. Galatooma.